Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dooktara Koo jedhu torbanitti yeroo tokko karaa ETV Afaan Oromoo isin biraan geenyudha. Sagantaa keenya keessattis dhimmoota fayyaa garaagaraa irratti kaasnee kan waliin mari'annu kan waliin haasofnu yeroo ta'u, sagantaa keenya guyyaa irraatiinis keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Dhimma maalirratti akka haasofnuuf dhiyaannee erga keessummaa keenya wajjin wal barree booda walitti deebina. Keessummaan keenya istiidiyootti argama. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Mee hordoftoota keenya wajjin wal barii eenyu akka taate gahee ogummaa keetii fi eessa akka hojjettu? Okay, ani maqaan koo Dr. Takkaalii Dhugumaan jedhama. Ispeeshaalistii baaqsanii yaaluu waliigalaati. Hospitaala Phaawulos irra hojjedha. Galatoomi Dr. Takkaalii. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa Dr. Takkaalii Dhugumaan ispeeshaalistii yaalii baqaqsanii yaaluuti. As istiidiyoo keenyatti argamee dhimmoota yaalii baqaqsanii yaaluu wajjin wal qabatan isiniif dhiyeessuudhaaf dhiyaatee jira. Atis nu kabajee istiidiyoo keenyatti argamtee akkasumas immoo hawaasa keenya barsiisuudhaaf argamuu keetiif guddaa galatoomi isin jedha Dooktar. Egaa yaalii baqaqsanii yaaluu yeroo jedhamu jechoonni hawaasni keenya fayyadaman tokko jiru. Tokko yaalii baqaqsanii hodhuu jedhu. Baqaqsanii hodhuu jedhu. Ati immoo amma yaalii baqaqsanii yaaluu kan jedhu jecha kana kaafteetta. Jecha isa kamtu sirriidha? Yaaliimti baqaqsanii yaaluu yookiin hodhuu yeroo jennu maal jechuu keenyadha? Wanni kun yeroo baay'ee uummata keessatti ni ka'a. Uummatni yeroo baay'ee kan isaan dubbatan wallaansa baqaqsanii hodhuu jedhanii uummata biratti bal'inaan dubbatamas kanaan beekama. Nuti garuu moor ogummaa isaarra warri jirru ogeessa baqaqsanii yaaluu jechuun baqaqsitee wanni hiika qabu fe'a kanatti baqaqsitu. Baqaqsuun sun dhukkubbii qabaachuu mala, homa qabaachuu mala garuu kanatti baqaqsitu yaaluuf nama sana fayyisuuf waan ta'eef moor qaama namaas waan ta'eef wallaansa baqaqsanii yaaluu yoo jedhame irra wayyasi plus namoonni immoo baqaqsanii hodhuu akka waan carqiiwanii hodhamutti waan yaadanii fi garuu inni sirriinsaa termii inni sirrii fi moor namoonni fayyadamuu qabu jedhee kanan yaadu wallaansa baqaqsanii yaaluu yoo jedhan wayyan jedha. Egaa yaaliin gosa garaagaraa akka jiru qorichaan kan kennamu jira, lilmeedhaan kan kennamu jira. Akkasumas immoo yaaliin xiinsammuus jira. Akkuma kana immoo yaaliin baqaqsanii yaaluus akka jirudha kan nuuf kaaftee. Egaa ati immoo ogeessa isaati. Ogeessa yookiin immoo hakiima yaalii baqaqsanii yaaluu jennee fudhanneerra. Yeroo baay'ee egaa hawaasa keenya keessatti wanta beeknu keessaa tokko dhimma yaalii baqaqsanii yaaluu wajjin wal qabate. Baay'inaan faffaca'eera iddoo baay'eetti yoo ilaalte. Namoonni baay'een hin dubbatu wanta kana. Yaalii baqaqsanii yaaluu yeroo jedhamu yeroo baay'ee ogeessonni yookiin immoo hakiimonni yaalii baqaqsanii yaalanii garaa keessatti yookiin immoo erga baqaqsanii booddee garaa keessatti maqasii yookiin immoo maal jedhama afaan Oromootiin maqasii beekna. Egaa meeshaaleen yaalii baqaqsanii yaaluuf barbaachisan baay'een isaanii akka jiran beekna. Kanneen keessaa meeshaalee baqaqsanii yaaluu keessaa isaan immoo maqasiima. Maqasiidhaan muranii maqasii keessatti irraanfatu. Doktoroonni baay'een keessatti irraanfatu jedhama. Waan kun dhugaadha. Yookiin immoo taateen kun mudachuu mala. Yoo mudate immoo maaliif mudate? Dhuguma immoo hospitaalota baay'ee keessatti yookiin immoo hakiimni tokko yeroo baay'ee maqasii keessatti ni irraanfata kan jedhu irratti mee atis wanta kana dhageessite jedhee yaada. Muuxannoo qabdurraas kaasee immoo akka nuuf qoddu barbaade. Akkuma jettee gaaffii bareeda kaaste uummata keessatti bal'inaan kan dubbatamu opereeshiniin gaafa hojjetamu meeshaa keessatti irraanfatanii bahu. Keessumaa immoo maqasii keessatti irraanfatanii bahu nuun jedhanii irratti nurratti haasawama. So wanni kun mudatee beeka yoo naan jette mudatee beeka. Ni mudatas immooti. Keessatti irraanfatamuu danda'a. Carraan irraanfatamuu isaa ni jira. Carraan irraanfatamuu isaa jira. Irraanfatamees beeka. Irraanfatamees immoo keessaa bahee beeka. Garuu wanni baramuu qabu yeroo baay'ee waan akkasii kun kan inni mudatu tokkoffaa wanna yeroo hunda mudatu miti. Harkoota kumaatama keessaan nama tokko irratti nama lama irratti wanna mul'achuu danda'u yookaan immoo wanna ta'uu danda'udha. Opereeshinii hunda irratti wanni fe'ee irraanfatamee hin bahamu. Of eeggannoo guddaatiin hojjetama opereeshiniin gaafa hojjetamu. Wannoonni nama dirqisiisan garuu yeroo baay'ee kutaa yeroo imerjensiif balaa tasaaf ariifannaatiin yeroo hojjetamu carraan waan akkasii mudachuu ni malata. Osuma ta'eeyyuu garuu kan yeroo baay'ee dhiifamu maqasii isa jedhamu miti. Kan keessatti irraanfatamu carqiin jiru. Carqiin kun maaliif gargaara? Goos jenna nuti. Goozii jenna yookaan paakii jedhama. So carqiin suni
dhiigni gaafa keessatti dhiigu amma fakkeenyaaf namni balaa tasaatiin gaafa dhufu garaa keessatti baay'ee dhiigee dhufuu danda'a. Garaan isaa guutuun isaa dhiiga ta'uu danda'a. Gaafa garaa bannu tokkoffaa saffisa guddaan hojjenna. Lammata dhiiga sana dhaabsisuuf hojjetama. Sadaffaa immoo carqiin sun bakka sana dhaabatee akka inni dhiiga sana dhaabee isa booda hamma ani hodhutti akka na eeguuf achi tursuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee carqiin nuti fayyadamnu suni dhiiga faana wal makee carraan inni mar'imaan kee faana wal fakkaatee achi keessa turu achi keessatti irraanfatamu dhiiga waan xuuxuuf dhiiga xuuxa akka dhiiga xuuxuufis kan inni achi keessa kaa'amu. Dhiigni achi keessa ture jechuun bakki sun hin mul'atu sirriitti kanaaf sarjinii sanaaf bakka inni itti hodhuuf haalli hin mijatu jechuudha. Akkasitti mul'atuuf carqiidhaan gogsaa achumaan hodhamaa jechuudha. Sana yeroo gootu immoo saffisa guddaatiin hojjetta. Namichi dhiigaa jiraachuu mala du'uu danda'a. Sana baraaruuf jecha carqiin sitti kennamu sana achi keessa keessee dhiiga dhugee achi keessa ture deebisuu danda'uu qabda. Tokko sana. Garuu yeroo baay'ee maqasiin amma opereeshiniif gaafa nuti fayyadamnu maqasiin lamatu sitti kennama. Jalqaba opereeshinii tokko hojjechuun dura maqasiin kan hin irraanfatamu dhibaa'ummaa sarjiniitiin miti. Dhibaa'ummaa narsiitiinis miti. Of eeggannoo guddaatiin hojjetama siin jedheera. Harka meeqa keessaa immoo si'a takka yookaan lama mudachuu danda'a. Fakkeenyaaf sarjiniin tokko umurii isaa guutuu sarjarii yoo hojjete meebii si'a takka waan akkasiisa mudachuu danda'a. Haninni isa mudatu garuu yeroo baay'ee balaa ariifachiisa wanna hatattamaa yeroo ta'u wanni kun kan inni mudachuu danda'u. Lammata lubbuu isaa baraaruudhaaf dafanii lubbuu namichaa baraaruudhaaf wanna dandeessu hunda goota. Waa'een carqii achi keessa tafuu dhiisuus yerootti si dhaphisus miti jechuudha. Garuu kamis ta'u kam kutaa opereeshinii yookaan immoo opereeshin fiildii irratti hamma osoo hin dhufiin dura meeshaaleen lakkaa'amu. Meeshaaleen hundi meeshaalee yaalii baqaqsanii yaaluuf barbaachisan carqii sanas haa ta'u amma fakkeenyaaf carqii xixiqqootu qophaa'a gooziin suni fakkeenyaaf opereeshinii tokkoof goozii 20 fayyadamuu dandeessa. 20 sun opereeshinii dura ni lakkaa'ama. Isa booda maqasiin lamatu dhufa yeroo baay'ee meebii yoo hojjechuu dide maqasiin dabalataa gaafatamuu danda'a. Meeshaaleen hundi isaa opereeshiniif barbaachisan hundi yeroo lamaaf minimum yoo xiqqaate yeroo lamaaf lakkaa'amee narsiin meeshaa sana sarjinii sanatti nama opereeshinii hojjetu sanatti kennituuf lakkooftee galmaa'ee boordiin jira kutaa opereeshinii keessatti achitti maqasii lama goozii 20 paakii hammanaa jedhamee galmaa'ameetu fudhatama jechuudha. Isa booda erga opereeshiniin sun jalqabee meeshaalee kana itti fayyadamtee kaatee osoo garaa nama sanaa yookaan immoo bakka itti hojjette sana osoo hin cufiin yookaan immoo osoo hin cufiin dura lakkoofsonni dura meeshaaleen fudhatte sun deebi'uu isaanii cheek godhamuu qaba. Kaawunti jedhama. Kaawuntiitiin lakkaa'amee 20 fudhatteetti taanaan 20 isheetti deebi'uu danda'u qaba. 10 fudhatteetti taanaan 10 isheetti deebi'uu qaba. Yeroo baay'ee sibiilonni yookaan immoo meeshaalee warri kaan lakkoofsaanis xiqqaadha. Kan irraanfatamu yeroo baay'ee carqiidhas. Meeshaalee warra akka maqasii kun lama fudhattee lama deebisuun wanna ulfaataas miti. Wanna dhiigaatiin wal makamee hafuu danda'ullee miti. Osuma hafeeyyuu kan hafuu danda'u carqiidha. Biyya keenya keessatti carqiileen nuti fayyadamne akka carraa ta'ee koodii hin qaban. Noormaalii warri biyya alaa koodiitti kennu. Baar koodii qabu. Gooziin ati fayyadamtu baar koodii qaba. So achi keessatti yoo hafellee yoo lakkoofsi sun sii dhufuu baate 20 goozii 20 fudhattee kaate 20 sun yoo siin deebi'u ta'e namicha raajii kaasistaa akka inni itti raajii irratti mul'atu taasifametu hojjetama. Gooziin sun raadiyoo oppeekii ta'a. So raajii irratti mul'achuu danda'a jechuudha. Raajii irratti ilaaltee yeroo suma baastee cufuu dandeessa. Tokko sana nu biratti wanna sana gochuun hin danda'amu. Teekinooloojiin amma biyya keenyatti eeyyamamu goozii sana fayyadamtee gatuutiin alaa goozii sana fuutee baarkoodii irratti gootee raadiyoo oppeek maatiiriyaalii irratti gochuun haala teekinooloojii fi guddina biyya keenyaa faana ammaaf hin eeyyamu. Sanarraa kan ka'e carraan keessatti yoo irraanfatte illee lakkoofsa sana si'a 2 si'a 3 lakkoofsiistee ergasiiti kanatti cufuu dandeessu. Kanaan ala garuu raajii kaastee raajii irratti hin mul'atu. Osoo maqasii irraanfatte yookaan immoo sibiila biraa irraanfatte raajii irratti argitaa hin baastas hin mul'atas. Inni kanaan yeroo baay'ee we are human beings namoota waan taateef dogoggoruu dandeessa. Lakkoofsa fudhatte sana fakkeenyaaf yeroo kam faa dogoggorama seete tokkoffaa balaa tasaa ariifachiisaadhaan opereeshinii hojjettee lubbuu sana baraaruudhaaf saffisa guddaatiin waan hojjettuuf
narsiin sitti kennitu sun lakkoofsa 20 fudhadhe jettee 21 fudhattee ta'uu danda'a. Yeroo lakkaa'amu jechuudha. 21 fudhattee 20tu galmaa'eera yoo ta'e gaafa ani achi deebisu gaafa isheetti deebisu 20tu deebi'a. So the count is correct jedhama hin cufama jechuudha. Suni dogoggora. Yeroo lakkooftu carraan asii achi lakkooftu yookaan immoo asii as gara narsiin sitti lakkooftu dogoggorri tokko yookaan lama yoo uumameera ta'e carraan carqiin sun yookaan gooziin sun garaa keessatti hafuu ni jiraata. Kanaan ala dhibaahummaatiin yookaan immoo osoo itti yaadamin opereeshinii tokko jalqabuuf meeshaaleen osoo hin lakkaa'amin jalqabaman hin jiran. Meeshaaleen osoo hin lakkaa'amin deebi'anii garaan yookaan immoo kutaan opereeshinii irratti hojjetu cufamus hin jiraatu. For every single operation yeroo hunda lakkooftee fudhatta lakkooftee deebista. Garuu yeroo baay'ee kutaa gaayinii fa'aarratti kutaa wal'aansa baqaqsanii yaalu kan haadholiifa yeroo da'umsaa opereeshiniin hojjetaman mucaan baay'ee affanameera yookaan immoo hargansuunsaa maal jedhama? Hargansuunsaa ariifateera yookiin miidhameera yoo ta'e mucaa sana garaa kana bantee sekeendii 90 keessatti baasuu danda'u qabda. Within 90 second. Yoo danda'ame sekeendii 90 keessatti baasisuuf yeroo jettu sana keessatti haati baay'ee dhiiguu dandeessi. Saffisa guddaatiin hojjetta. Saffisa guddaatiin lakkaa'ama. Saffisa guddaatiin lakkooftee deebista. Sana keessatti carraan ati meeshaalee dhiiga tuqanii mar'imaan fakkaatanii dhiiga faan wal makanii si dhokatanii hafuu danda'u ni jiraatu. Kanaan ala garuu wanni dhibaa'ummaa narsii yookaan immoo hakiimaatiin itti yaadamee yookaan osoo lakkaa'amiin meeshaan keessatti hafuu hin jiru. Baay'ee galatoon egaa keerii guddaa akka barbaadu of eeggannoo baay'eedhaanis akka hojjetamu wanta kana hafteetta yeroo takka takka immoo tuun beekin dhimmoota imerjensii ta'an yeroo nama mudatanii wantoonni akkasii uumamuu danda'u. Egaa beekamaadha wanti tokko tokko dhagahamnaan hawaasni wallaatti maa guutummaatti biyya waliin ga'uu danda'a. Yeroo baay'ee waan dogoggora xiqqoo argame ogeessi fayyaa yookiin immoo hakiimni yaalii baqaqsanii yaalu lubbuu namoota baay'ee du'arraa baraaraa oola. Yeroo baay'ee wantoonni kun dubbatamuu caalaatti wanta xiqqoo 1000 keessaa tokko mudatu kan namoonni baay'een yeroo isaan kaasanii haasaan argina. Egaa wanta akkasii uumamuu danda'a garuu baay'ee of eeggannoon akka hojjetamudha. Mee asumatti kanuma wal qabatee yeroo yaalii baqaqsanii yaaluudhaaf ol galanii sarjiniin tokko yookiin immoo hakiimni yaalii baqaqsanii yaalu tokko yeroo baay'ee harka isaa hanga kanaatti dhiqata. Tarii viidiyoo irraa argaa jiru namoonni viidiyoo irraa akkuma isaan argaa jiran kana warri gargaaranis harka isaanii even utuu ittiin bu'iidha kan dhiqatanii maaliif dhiqachuun barbaachise harka hanga kanaatti dhiqachuun maaliif barbaachise kanaan wal qabatee wanta dubbachuu qabdu yoo jiraate. Yaa'u opereeshinii hojjechuun dura inni opereeshinii hojjetu sunis yookaan immoo gargaaraan namicha opereeshinii hojjetu sunis yookaan narsoonnis amma naannoo kanaatti dhiqatu innis yeroo 2 yookaan yeroo 3 dhiqachuu qabda. Tokkoffaa gilaavii asirratti hamma kanaatti keewwattus yookaan immoo uffannaa uffattus opereeshinii hojjettus amma yeroo baay'ee nuti garaa keessatti hojjenna. Garaan kun bal'aadha. Dhiigni baay'eetu jira. Qulqullina cimaatiin kutaan kamirrayyuu caala kutaan opereeshinii under very aseptic conditionitti waan hojjetamu yookaan immoo qulqullina guddaatiin of eeggannoo guddaatiin waan hojjetamuu fi wanni qaama keerraa baakteeriyaan tokko iyyuu uffata keessa darbee gara qaama namicha sanaas akka deemu hin barbaadamu. Kan namichaas immoo gara qaama sarjinichas opereetii godhuus akka dhufu hin barbaadamu. So hamma asitti dhiqachuun tokkoffaa gaafa hojjettu kana qofa miti kan hojjetu. Carraan itti akkasitti seentee qaamni kee hundi hamma asitti keessa seenee carraan ati hojjettu ni jiraatu. Sana hambisuuf jecha dirqama hamma naannoo kanaatti yeroo 2 yeroo 3 dhiqachuun dirqama. So infekshinii hambisuudhaaf yookiin immoo wantoonni gara alaatti gara keessaa seenanii infekshinii fiduu danda'an hambisuudhaaf akka godhamu nuuf kaafteetta. Egaa sarjinii duwwaa miti kan komatamu kan yaada keessatti waan baay'ee kaafteetta. Tiimii qaba. Egaa kutaan yaalii baqaqsanii yaalu hakiima yaalii baqaqsanii yaalu qofa osoo hin taane tiimii akka qabu beekna. Kana jechuun kan yaalii adoochaa kennus achi keessa jira. Dabalataan narsoonnis gargaartonnis akka jiran quba qabna. So mee yeroo baay'ee yaalii adoochaa yeroo kennamu yaalii adoochaa yeroo wal qabatee hawaasni keenya kan gaafachuu barbaadantu jira. Gaaffii kana maxxansinee ture akka tasaa miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansee dhimmoota yaalii baqaqsanii yaaluu wajjin wal qabatan jedhan namoonni kan gaafatan keessaati. Yeroo baay'ee dawaan adoochaa guutuudhaaf walakkaa jedhama. Walakkaaf guutuu yeroo jedhamu
waan isaadha moo hamma isaadha moo hamma kennamu sanatti walakkaa fakkeenyaaf hamma let's say mililitira 5 kennamooti mililitira 2 walakkaa kennamoo miligiraama 3 kennamooti 2 walakkaa kennamoo maal jechuudha walakkaaf guutuu kan jedhamu mee wanta kana gama ogummaa fayyaatiin beekamaa waan ta'eef hawaasaaf akka ibsa laattuuf jedheen. Inni kun qoricha hadoochaa gaafa kennutu guutuu fi walakkaa innatti jette kun I think anesthesiaan original anesthesia yookaan general anesthesia kan jedhamutu jira. Wanni kun kan inni kennamu maalirratti hundaa it depends on the surgery. Jechuun haala surgery sanarratti haala du'aatti surgery iddootti hojjettu irratti murtaa'a. Fakkeenyaaf namni lukti isaa dhiigee dhufee fi yookaan immoo caba lafee lukarraa qabuuf kutaa yookaan hadoocha guutuu yookaan immoo qoricha nama hadoochu guutuu kana hin kennituufi. Maaliif namichi kun naannoo kan akkasitti hin dhagaamne barbaaddeetta lukarratti so original anesthesia tu kennamu yookaan spinal anesthesia kennamu. Spinal anesthesia jechuun qoricha hadoochaa dugdarratti hin kennama. Dugdarratti kenniteetu iddootti kennite sanaatii gaditti akka inni hadoodu. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee handhuuraa gaditti akka inni hadoodu. Handhuuraa gaditti hadoodee namichi opereeshinii hojjetu sun opereeshinii isaa osoo hojjetu namichi inni asii immoo awweer yookaan immoo of beeka ni haasawaa ni taphata osoo ni taphatu hakiimonni yookaan narsoonni namni opereeshinii sana hojjetu achirraa hojjetee itti fufuu danda'a. Kuni I think isa isaan hadoocha walakkaa jedhan sana natti fakkaata. Inni guutuun homaa tokkoon dhagahamu maashiniitiin hargansuun isaanii kan inni moonitarii ta'u guutummaa guututti maashinii irra ta'u hin dhagahanii hin beekanii dhukkubbiin isaanitti hin dhagahamu gaafa achirraa ka'an qofa akka opereeshiniin isaanii hojjetame ture qofa beeku jechuudha. Inni suni gochuuf amma fakkeenyaaf garaa kana guutuurra hojjetta taanaan laphee kanarra hojjetta taanaan wanna kana qaama guutuun akka inni hadoodu barbaadamu irratti opereeshiniin garaan baay'een isaanii opereeshiniin lapheerra baay'een isaanii qoricha hadoochaa guutuu irratti yookaan immoo general anesthesia isa jennu kana kennama. Sanarratti advantage mataa isaa qaba disadvantage mataa isaa qaba. Garuu wanni inni baramuu qabu inni qorichi kun walakkaa fi guutuun kennamuun kun doozii isaa osoo hin taane haalatti kennama isaarratti hundaa'e. Galatoomi yaalii baqaqsanii yaalutti ammas utuun seeniin dura wantoonni tokko jiru. Fakkeenyaaf hawaasa biratti wanti beekame nama tokko fakkeenyaaf amma maatiis ta'uu danda'a nama sanas ta'uu danda'a. Namni dhukkubsatee maatiin isaas firii isaas yoo jiraatanii yaaliin baqaqsanii yaaluu godhamuuf gaafa jettu namoonni baay'een hin boo'u hin gaddu. Na yaradha yeroo ni high school baradhu obboleettii koo tokko yeroo sana kulkullee appendix yookiin immoo appendicitis ni qabitarfaan jet kan jedhamu jechuudha. Yeroo sana sarjaree taatu jennaan boo'icha nuti boonne yeroo sana na yaadadha. Faazarii illee amma gaggabuutti ga'ee ture. So yaalii baqaqsanii yaaluu yeroo jedhamu namni keenya maaliif sodaata? Namoonni tokko yeroo laalle yaalii baqaqsanii yaaluun haa godhamuuf jennaan qorichi yookiin lilmeen hin jiru. Yookiin immoo qorichaa yoo yaalame yookiin immoo lilmeedha yoo yaalame hin fayyu optionii kana yeroo isaatti barbaadan jira. Yaalii baqaqsanii yaaluu ammuma kana nama sodaachisa. Maaliifidha jettee yaadda akka eksperiyansii qabdu irraati mudannoon akkasii mudateedha jedhee yaadanis mee dhimma kanaa wal qabatee waan nuuf qoodu qabu. Uummata biratti opereeshinii hojjechuun waan salphaa miti. Nama ogummaa sana bira jiruttis immoo opereeshiniin kamiyyuu salphaadha jennee opereeshiniin nuti undermine yookaan gadi xiqqeessinee ilaallu hin jiru. Opereeshiniin hammisaa wal caaluu danda'a. Opereeshinii gadaanaa, opereeshinii xiqqaa minor surgery yookaan immoo major surgery opereeshinii guddaa sa'aatii guddaaf sa'aatii dheeraaf hojjetamu ta'ee wal caaluu danda'a. Garuu opereeshiniin hojjechuun dura jalqaba namni opereeshinii hojjetu sun dhibee sanarratti ilaalee surgery murteessuu danda'a. Akkuma ati jette maaliif qorichaan nuu yaaltan yoo jettee amma qoricha jalqaba sarjariin dhibeen kamiyyuu yookaan qorichaan yaalama yookaan sarjariitiin yaalama yookaan saayikooloojikaalii yaalama gosa adda addaatiin yaalama jechuudha. So dhibeen namichi qabu irratti hundaa'ame namni qorichaan fayyuu danda'u tokko optionii yookaan immoo carraa inni opereeshiniitiin haa hojjetamu jedhamee kennamuuf hin jiru. Osoo carraan namicha sana qorichaan fayyisuu dandeessu opereeshinii hojjetamuu qaba hin jedhamu. Opereeshiniin kan inni murteeffamu tokko
yoo namni tokko dhibeensa jalqabumaa kaasee dhibeen sun opereeshinii isa barbaachisa ta'e. Dhibeen hundi qorichaan hin yaalamu. Dhibeen tokko tokko qorichaan yaalamanii kan fayyan jiru. Dhibeen tokko tokko immoo opereeshinii yoo hojjetame malee namichi sun fayyuu hin dandeenye jiru. Kanaaf dhibee kee irratti murtaa'a tokko jechuudha. Lammata immoo namoonni tokko tokko dhukkubsatanii qorichi kennamee fi qoricha torbee tokkoof torbee lamaaf fudhatanii yeroo baay'ee field medical treatment jedhama. Yoo medical yookaan immoo qoricha fudhatanii yoo yaalli sun fayyuu baate gara carraa sarjarii hojjechuutti deemama jechuudha. Kanaaf jalqaba qorichaan yaalamee kan hin fayyine dhibeen baay'een qorichaan yaalamanii kan hin fayyine gara sarjariitti gara keenyatti ergamu jechuudha. Tokko san lammata immoo jalqabumaa kaasee immoo kan qorichi hin barbaachisne kan sarjarii qofa barbaachisu jiru jechuudha. Uummata biratti amma kana garuu sodaatamuu qaban jedheen hin yaadu. Sarjariin xiqqaas guddaas qabaachuu danda'a garuu hamma ta'e sarjarii gaafa hojjettu qaama namaa baqaqsitee hojjetta of wallaalanii hojjetamu suni akka nama qoricha salliqimsuutti salphaan ta'u. Opereeshiniin xiqqoo hojjechuuf seentee kaatee dhibeensa waan biraa ta'uu danda'a. Nama kulkula appendixii jedhamee seenameef rakkoo mar'immaanii arguu dandeessa keessa seente. Gaafasichi mar'immaan isaa kuttee baasuu malta. Kanaaf opereeshiniin wanna salphaa miti. Uummannis immoo akka salphaatti ilaalu. Ogeessi sana hojjetus immoo akka salphaatti ilaalu. Of eeggannoo guddaa si barbaachisa. Akkasa waan qoricha kiniinii tokko ol qabanii gadi butanii yookaan immoo yoo inni tokko fayyuu baate illee qoricha biraa geeddaruu hin salphatu. Sarjariin gaafa murteessitu yoo dirqamtedha kanatti sarjarii murteessitu. Kanaaf osoo amma kana sodaatamu baatee gaariidha garuu wanna sarjariin salphaadha wanna jedhamus immoo miti. Kan biraani namni tokko akkuma jenne sarjarii yeroo godhamuuf jedhanii hin du'aafaa jedhanii yaadu namoonni baay'een. Egaa hin du'aati immoo bal'aan kan namni du'uu danda'a waan ta'eef yeroo baay'ee akka takka fiilmii irratti fa'a sarjarii godhamuuf galee hin argita egaa fiilmii akkamitti akka isaan hojjetaman. Wanti isaan argan kana waan ta'eef kanatti exposed ta'u waan ta'eef du'uu danda'a jedhanii yaadu namni tokko. Kan biraan immoo kanuma wal qabatee yeroo sarjarii godhanii hakiimni lubbuu nama keessaa fuudheetu bakka wayii kaa'ee ergasii booda erga sarjarii dhume booda lubbuu sana immoo fuudhee itti deebisa. Gaaffii kana koomentii irratti na gaafatanii dhugumadhaa wanti kuni baruu barbaannaa jedhan. Dhuguma lubbuun nama keessaa fuutanii bakka wayii keessanii lubbuu sana preserve gootanii itti deebistu moo akkamidha? Kuni nama keessaa kaafamee iddoo tokko kaa'amee isa booda opereeshiniin gaafa xumuramu deebi'u hin jiru. Inni isaan jechuu barbaadan I think qoricha hadoochaa kennuu sana irratti general anesthesia specially general anesthesia irra gaafa turanii homaa tokkoon dhagahanii so dhukkubbii tokko malee hojjetamaa fi of hin beekanii dubbachuu hin danda'anii wanna hojjetamaa jiru quban qabanii so garuu qaamni isaanii hundi ni hojjeta. Onneen isaanii ni dhaata. Qorichaa fi meeshaarra ta'uu isaaniirraan kan hafe akka isaan hin dhageenye ta'uurraan kan hafe lubbuun keessaa baatee iddoo biraa geeffamtu yookaan immoo isa booda immoo deebitee lubbuun itti deebitus hin jiraatu. Garuu dhukkubbii tokko malee fi osoo hin beekin hojjetamuun suni I think akka isaan lubbuun koo baatee deebite jedhanii akka isaan yaadan isaan taasiseera jedhee yaada. Tole kanuma wal qabatee immoo egaa hawaasa keessatti baay'inaan hin haasa'ama. Akkuma jenne kana maaliif misconception hawaasa keessa jiran clear gochuu barbaanneeti. Dhuguma wantoonni hawaasa isaan gaafatan namoonni ogummaa yaalaa waan hin qabneef ogummaa isaa waan qabneef itti fakkaatee haasa'uu danda'u. Garuu dhugaan jiru kana jennee hubachiisuudhaaf yaada kana qabxiiwwan kanneen funaannee dhiyaasaa jira. Kan biraan sarjariidhaan wal qabatee yeroo tokko na yaadadha nama ta'een yaalii baqaqsanii yaaluu si barbaachisa jennee yeroo intarnii jedhu kaawunsil godhe. Maal jedha lakkin ta'u kulaalitii nama keessaa fudhattu jedhanii turuufaa yookiin immoo kalee nama keessaa baafattanii gurgurattu. Dhuguma tiruu fakkeenyaaf yaalii mar'ummaanii baqaqsanii yaaluu mar'ummaanii yaaluudhaaf galseentanii kaleef turuun keessaa fudhamee beeka dhuguma fudhattu keessaa hin gurgurama kan jedhanis yaadanii jiru namoonni baay'ee waan ta'eef. So wanti kun dhugumadha mee nutti himee haqasaa. Gaaffiin akkasii I don't know gaaffii uummata keessatti bal'inaan namoonni beekamaanis namoonni barataniiranis namoonni hin barannes keessumaa immoo gaaffiin akkasii namoota barataniiru jettee eegdurraa yeroo ka'u magaalatti waan akkasii shakkiin akkasii ka'a.
Gara baadiyyaatti namni tokko opereeshinii naa goota jedhee hakiima kee amantee itti of laattee lubbuu keef amantee itti of laattee kalee keef garuu amanuu dhiisuu dadhabuun baay'ee ulfaataadha. Tokko san lammata immoo waanuma salphaasewu kalee nama baasanii gurguruu danda'u jedhamee yaaduun tokkoffaa I think wallaalummaarraa wanna dhufudha. Wallaalummaarra biyya kaleen tokko bahee nama tokkoof hin kennamne keessatti opereeshiniin kalee yeroo xiqqoof kan isheen Itoophiyaa keessatti transplant renal transplanting kan isaan hojjechaa turan innis Phaawulositti ture amma inni hojjetamaa hin jiru. Sunis immoo of eeggannoo guddaatiin fakkeenyaaf opereeshiniin asirraa nama tokkorraa fuutu sun yerooma sanatti argamuu danda'uu qaba. Namni kalee barbaadu sun immoo inni biraa immoo yerooma sanatti argamuu qaba. Lammata immoo asirraa baastee wanna keessa qabu tursuudhaaf preservation mekaanizimiin jiraachuu mala. Malee akkuma fuutee akka foonii peestaalii keessa keessee wanna baattee deemtullee miti. Kuni kaleedha. Kalee namaati. Kaleen fuuldurumatti illee argamu. Seentee garaama kana seentee kaleen karaa duuba kanaatti kan isheen jirtu. Opereeshinii kanaaf hojjettee hakiimni kee kulaalitii kuhata jettee shakkuun wallaalummaarraa kan hafe Itoophiyaa keessatti kulaalitiin gurguramee sin beeku yookaan kaleen gurguramee sin beeku. Ani namoota baay'ee nan dhagaa daa'imni manarraa gaafa isheen baddu kalee fudhatanii badanii jedhanii faayiruu taasisan jiru. Namoota gurguddaa namoota baratanii irratti yaadu. Kuni wallaalummaarraa kan dhufu yoo ta'in ala tokkoffaa abbaa'umti argin nama seentee opereeshinii seentee akka nama waan ta'e baasutti fuutee qodaa keessaa fuudhutti wanna fuudhamuullee miti kalee waan salphaallee miti. Nama opereeshiniin sana sarjiniimti mataansaa namoota sana irratti hojjetan qofa tusaan kalee sana baasuu danda'a. Ani waan an opereeshinii hojjedhuuf kalee nama keessaa baaseen nama isa barbaachisuuf kennuu hin danda'u. Tokkoffaa taayimiin maatarii godha, iddoo ati keessu maatarii godha, biyya ati keessa jirtu maatarii godha. Biyya kaleen tokko bahee nama biraaf hin kennamne keessatti hatame jettee immoo shakkamuun ani kamirraa akka inni ka'e hin beeku garuu almost kidnii baay'eensaa polarized ta'eera jedhee yaada. Is more baay'inaan namoonni politisaayizii godhaniiru, polarize godhaniiru irratti propagandaan hojjetameera. Nama daa'ima kalee barbaadataan kaleen barbaadama ta'an biyya uummanni karaarra ciisee bulu keessatti namni daa'imni karaarra ooltee bultu keessatti dirqama ishee manarraa hatteetu mitanatti kulaalitii yookaan immoo kalee fudhatu. Kaleen baay'ee barbaachiseera taanaan uummata miiliyoonaan yookaan kumaatamaan lakkaa'amutu karaarra ciisa. Hansaanimaaf deebiin fudhatu inni daa'ima mana namarraa waan manarraa fudhatee kalee fudhateera jedhamee shakkamu. Kanaaf dogoggora guddaadha. Amantaa keessumaa immoo uummanni hakiima lubbuu keetiif amantee opereeshinii naafaa hojjetu jettee yaaddu keessatti kulaalitii koo yookaan immoo kalee koatu jettee shakkuun anaaf dhukkubadha jedhee yaada. Amantaa dhabuudhas jedheen yaada. Hakiima keen amantu taanaan jalqabuma yoo isaan bira deemte yaalamuu baatte wayyaa jedheen filadha. Malee ani takka gaaffii akkasii natti ka'ee beeka. Gaafan aaruu akka godheen amansiisu gaafan dhabu bakka itti gurguramu natti maanumtuu hankoo gurgurachuun barbaada jedheen faa beeka. Sunni maalirraa ka'eeti wallaalummaarraan kan nafe biyya keenya keessatti kaleen hatamees hin beeku. Fuutees immoo wannatti gootu hin jiru. Namatti kennituufis hin jiru. Haalli jirus wanna sana eeyyamsiisu miti. Biyyoota kaan irratti biyyoota ammoo fuutee within 30 minutes or 15 minutes fuutee haala preserve gochuu dandeessuun ogummaan nama sana hojjetuutiin yoo baaste nama biraaf kennuu ni dandeessa. Kanaan ala Itoophiyaa keessatti nama sarakkateef iyyuu kennuun hin danda'amu. Opereeshiniin akkasiis hojjetamaa hin jiru. I think even Itoophiyaa keessatti mataasaa seerri jiru hangammaatti yoo jiraate firarraati yookiin relative kan jedhamu irraati malee fakkeenyaaf amma obbolaa koo yookiin haadha koo yookiin abbaa koo yookiin firoota dhiyoo kan jedhamtu kenna. Malee even kaleen nama keessaa beellee asitti kan kennamne. Hin kennamne akkuma argiteen isa tokko fuute isa tokkoofis kennuus hin dandeessus akkuma biyyaatti lammata immoo gurguraafis hin dhiyaatu. Wanna gurguraaf dhiyaatu miti. Wanna gurguraan tilmaamamee gatiinsa haganadha jedhamee akka waan nama suuqii seenee waan ta'e bitatee galuutti wanna bittu miti kalee. Kanaaf dogoggora guddaadha. Tokko suruma otoo garaan faan banamiin kulaalitii koo fudhatanii rulaata jedhee fakka shakku jira. Akkasitti lola kaasan jiru. Inda so kuni dogoggora guddaa uummata keessa bal'inaan irratti haasawamudha.
I think haala kanaan namoonni kan arganii kaleen hatamees hin beeku otoo bahees hiikan qabu namni sanarratti hojjetis immoo hojjetamee beekus immoo hin jiru. Inni kan biraan yeroo baay'ee wanta dubbatamu keessa even fiilmii garaagaraa irratti hojjetu waan kana irratti namoonnis immoo naasa'u luka bitaa muruudhaaf seenanii luka mirgaa muruu biyyatti luka bitaa dhukkubee lukni kee yookiin miilli kee bitaan miilla kee bitaa sirraa muruudhaaf yaadanii miilla mirgaa irraa murame wanti kuni ta'eera yeroo baay'ee akkas godhu waan ta'eef jedhanii namoonni akka isaan opereeshinii hin taane yeroo isaatti dhiiban argina. So waan kun taateen kun mudateera yookiin immoo mudachuu danda'a wantoonni akkasii sababa irraa kan ka'e mudachuu danda'u. Kuni dogoggoroota mana yaalaa keessatti mudata isaan jalqabaa yookaan immoo isa baay'ee fokkisaa ta'a jedhee yaada. Garuu wanna baay'ee isa very rare scenario jechuun wanna in almost in millions tokko yookaan lama kan mudachuu danda'udha. Garuu mudatee beeka lakkoofsaan xiqqoodha. Wanni kun yeroo baay'ee kan inni mudatu namni tokko opereeshinii lukaarratti hojjetama taanaan the day before surgery guyyaa tokko dursitee surgery boru hojjetama taanaan jalqaba namichi opereeshinii ta'uuf sun itti himamuu danda'u qaba. Luka keessa mirgaa yookaan immoo isa bitaatu dhukkubsate yoo ta'e inni bitaa dhukkubsateera. Opereeshinii yookaan kutamee gatuu yookaan immoo opereeshinii sanarratti hojjechuu utusii hojjetama jedhamee itti himamuu qaba. Miidhaan opereeshinii sunis itti himamuu danda'uu qaba. Faayidaan opereeshinii sunis itti himamuu danda'uu qaba. Namichi sunis amanee mallatteessuu danda'uu qaba. Faayidaa isaa fi miidhaa isaa baruu danda'uu qaba. Lammata immoo osoo kutaa opereeshiniin seeniin dura guyyaa jalqabaa sana yookaan boru yoo hojjetama ta'e har'a mallattoon irratti taasifama. Maarkeriitiin irratti mallattoon godhamaafi. Mallattoon irratti godhamee boru isa kana irratti hojjetama jedhamee galuu danda'a. Yeroo baay'ee hin mudatu waan akkasii. Baay'ee reeriidha. Wanni kun yoo mudates immoo dhibaa'ummaarraa wanta ta'u malee akka isa duraa yookaan dogoggoroota isa kaaniitti illee tolereetii wanna ta'us miti. Luka mirgaa dhukkubsatee bitaa kutuun dogoggora hin dhiifamnedha. Dogoggora hin dhiifamnedha. Mudata jedheen kan ani yaadu maybe lamaan isaanii amma fakkeenyaaf lukti mirgaas lukti bitaas dhukkubsatanii haalli dhukkubbii isaanii sadarkaan isaa wal caale jalqaba isa bitaa taasisna qixxaanii isa mirgaa goona yookaan immoo inni mirgaa opereeshinii san barbaachisu lamaan isaanii iyyuu miidhameera inni mirgaa ammaaf opereeshinii san barbaachisu isa bitaa siifaa hojjetamu jedhame dhibeen isaanii garuu fakkeenyaaf dhiiguurra yoo ta'e lafeen cabuu yoo ta'e lamaan isaa carraan cabuusa jiraata waan akkasii yookaan wal fakkaatu ta'e dhibeensa carraan dogoggoruu jiraachuu mala malee osoo isa mirgaa dhukkubu isa bitaa kutuun yookaan immoo isa bitaatu dhukkubu isa mirgaa kutuun dogoggora guddaadhas waan dhiifaman godhamnedhas. Kan biraa yeroo baay'ee egaa namoonni yaalii baqaqsanii yaaluudhaaf dabaree eeggachuudhaaf yeroo isaan itti hospitaala ciisan jira. Elective surgery kan jennu yookiin dabaree isaanii eeggatanii yeroo akkasii yaalamu jedhanii torban tokko booda guyyaa sadii kan ji'a tokko boodas jedhamuu danda'u. Yeroo takka namoonni dudduuba dhufanii galuu yookiin immoo yaaliin baqaqsanii yaaluu kennamaafi firaan yookiin immoo haala wal beekumsaan ta'uu danda'a yookiin immoo nama wal beekutu waliif hojjeta jedhama. Wantoonni akkasii wantoota hawaasni kompileen godhanidha. Dhugummaan isaa hammamii dhuguma firaa yookiin immoo loogiidhaan hojjetaa hakimni tokko immoo taatiin akkasii yeroo akkamiidha kan isaan mudachuu danda'an yeroo akkamiitti kan isaan mudachuu danda'an. Kuni I think ammas dogoggora hawaasa keessa bal'inaan jira jedhee yaada wanni kuni. Kutaani opereeshinii yookaan immoo fayyaa gaafa kennitu haala sadarkaa dhibee keetiin yaalamta. Fakkeenyaaf ati kutaa emergency yoo dhufte fakkeenyaaf namni tokko appendicitis yookaan immoo infekshinii appendixii baatee emergency nama dhufee fi namni obstruction intestinal obstruction yookaan immoo yookaan fincaan didee yookaan bobbaan isa didee dhufee inni appendixii baatu sun infekshinii appendixii baatu sun ganama sa'a lama irratti dhufeera ta'uu danda'a. Inni tokko immoo bobbaanis fincaanis isa didee sa'aatii 4 irratti dhufeera ta'uu danda'a. Sa'aatii inni lama irratti dhufee soo jiru sa'aatii 4f dursa kennuu dandeessa akka hakiima tokkotti. Kutaa emergency dhufte jalqabni siin kennamne taanaan moor dhibeen kee
carraan si ajjeesuusaa xiqqaadha jechuudha. Sure. Kutaa emergency yookaan immoo balaa tasaa gaafa dhuftu haala dhufaatii keetiin akka nama waan ta'e suuqii seenee bitatee bahutti haala dhufaatii keetiin anatu dursaatiin miti kan inni hojjetamu. Haala rakkoon dhibeen kee sun carraan si ajjeesuusaa akkami? Carraan yeroo sii kennuuf hin kennineesaa akkami? Dhibeen sun ilaalameetu namicha du'uuf sa'aatii 2 qabu yookaan sa'aatii 3 qabu yookaan immoo yoo sa'aatii 2 sarra ture opereeshinii sadarkaa opereeshinii isaa geeddaruu danda'u dhibee akkasii osoo baatu namicha isaa halkan tokko yookaan immoo guyyaa 2 buluu danda'uutiin opereeshinii dursee hin kennamu. Kanaaf sadarkaa emergency irratti yookaan immoo sadarkaa balaa tasaa irratti keessumaa yoo hojjetta ta'e haala dhibeen sun carraa namicha sana ajjeesuu danda'uutiin. Dursi hin kennamne taanaan yoo arlaaki jedhee yaadaan. Emergency irratti jalqabni siin kennamne taanaan yoo arlaaki. At least in a better condition jirta jechuudha. Haala gaariirra jira jechuudha. Haala gaariirra jirta jechuudha. Haala gaariirra warroota jiran biraa isaanirra fooyya'aa isaan kee yeroo kennuu danda'a jechuudha. Tokko sana lammata immoo hakiimni kee akkuma ati dhiphattee yaalamuuf deemte yookaan immoo dhibeen kee si yaaddessee deeme hakiimni kee sunis dhibee kee ilaalee carraan si yaadda'uu isaa wal caala. Amma fakkeenyaaf ati infekshinii appendixii baattee fi inni fincaanii yookaan immoo bobbaan isa dide suni osoo ati innati infekshinii baattu suni osoo baay'ee xiyyiteef baay'ee namichatti lolteef dursi siin kennamu. Dhibee keetu dursa sii kennisiisa. Dhibeen kee yeroo siin kennu taanaan isaan kamiyyuu caala dursa siif hin kenna. Maaliifi ati na eeguu dandeessa yeroo naa kennuu dandeessa carraa isa kana namicha kan ergan fayyifadhee ka'ee yookaan isa yaalee ka'ee gara keetti dhufuu danda'a malee waan ati baay'ee iyyiteef waan ati baay'ee akkasii hojjetamu barbaaddeef sis dursi siin kennama. Warra bilbilameef waamamu immoo elective surgery immoo wal caala isti lammas. Nama cirracha hadhooftuu baatee dhufee fi nama kaansarii harmaa baatee mana jiruuf wal qixa hin kennamu. Fakkeenyaaf cirracha hadhooftuu baattee ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 si eegsisuu hin danda'ama. Kaleessa immoo nama kaleessa dhufeef kaansarii harmaa baatu yoo manatti galeera ta'e jalqaba namicha kaansarii baatu yookaan immoo dubartittii kaansarii sana baatutu jalqabatu kennamaaf. Maaliif yeroon kennu? Kaansariidha guddachaa deema sadarkaan isaa dabalaa deema sadarkaa opereeshinii gochuu hin dandeenyetti illee waan geessuu danda'uuf haalli dhibee kee severity of the disease haalli dhibee kee jalqaba sii kennisiisuus boodatti si hambisiisuus danda'a. Sun immoo boodatti hafe jedhamee sitti dhaga'amus yaaddoo keessa si galchus hin qabu. Yoo boodatti illee warri kaan dursi kennamee fi kan koo moor dhibeen koo hawarra sakaanirra laayyoo qaba nagaan qaba jettee akkatti yaaddu si taasisuu qaba malee yeroo baay'ee dursi naan kenname jedhamee akka waan firaatiin hojjetamutti yaaduun akka waan dabareetiin hojjetamuttis yaaduun dogoggora guddaadha jedhee yaada. Dhibee keetu dursa sii kennisiisuus booda si gosuus danda'a. Yaa galatooma asirratti hammina dhibee sanaa yookiin severity dhibee sanaa malee even asirratti illee koorneen illee na jedhu dubartii dursi kennamuu qaba dhiiraaf dursi kennamuu qabu illee ogummaa fayyaa keessatti baqaqsanii yeroo irratti hojjetu severity sarratti hundaa'a firummaa irrattis aangoo irrattis waan hundaa'u miti kanaaf hawaasni keenya kanarraati odeeffannoo guddaa argachaa jira jedhee yaada. Maaliif odeeffannoon akkasii hawaasa keessa faca'anii waan jiraniif kana clear out gochuu yaadneet kan yaada kana dhiyeessaa jirru. Egaa dhimmoota yaalii baqaqsanii yaaluu wajjinii wal qabatanii wantoota hawaasni baruu qabna jedhanii yaadan. Ispeeshaalii yaalii baqaqsanii yaaluu yeroo jedhamu namni sodaata. Sodaa kana dabalatee akkasumas immoo odeeffannoowwan dogoggoraa hawaasa keessa jiran maal akka ta'an kaasanii yeroo bal'aa fudhannee irratti mari'achaa turreerra. Xumura irratti yaadni hafuun qabu jettee yaaddu yoo jiraate wanti dubbachuu qabdu yoo jiraate yookiin immoo mudannoon addaa kan bara jireenya kee irraa yaalii baqaqsanii hojii yaaluu hojii wal qabate mudannoon addaa kan si mudate yoo jiraate kan yaadattu yoo jiraate nuuf himuu dandeessa. Mudannoo baay'een qaba garuu I think wanni ani dabarsuu barbaadu yoo jiraate more mudannoo saarrayyuu tokkoffaa opereeshiniin uummata biratti sodaachisaadha. Sunni hamma ta'e awarenessii kennuutiin hamma ta'e opereeshiniin hojjetame jechuun namni tokko ni du'a jechuu miti. Fayyisuufis opereeshiniin ni hojjetama. Opereeshinii baay'een guyyaatti hojjetama. Namoonni baay'een fayyanii galu. Yeroo tokko yeroo lama hojjetamuunis jiraachuu mala. Garuu namni tokko dhukkubsate opereeshinii isa barbaachisaaf hin barbaachisu kan murteessuu danda'u ogeessa fayyaa opereeshinii hojjetudha. Namoonni tokko yeroo baay'ee altiraasaawundii fa'aa raadiyoolojistii biratti hojjechiisanii raadiyoolojistoonni dhibeen kee kun opereeshinii si barbaachisa jedhanii itti himanii fa'aa
Isa booda gaafa nu bira gahanii nuti opereeshiniin barbaachisu yoo jenne nun dhagahan yeroo itti nu faana wal lolanfaa jiru. Anu akkas jedhamee beekaa opereeshiniis barbaachisa jedhamee beekaa jedhanii yeroo isaan itti kan keenya fudhachuu dhiisan faa jiru. Sana maalitti hambifama namni tokko dhukkubsatee tokkoffaa dhibee sana ilaalee iddootti yaalamu baruu danda'u qaba. The right time, the right place, the right person. Jechuun nama sirrii ogummaa sanaatiin barate namni tokko dhiibbaa dhiigaa qabaatee ogeessa baqaqsanii yaaluu bira deemuu osoo baatee irra wayya. Ogeessi ispeeshaalistii dhibee keessoo biratti osoo ilaalamee irra wayya. Namni tokko infekshinii appendicitis baatee yookaan immoo cirracha yookaan immoo cuba baatee immoo ispeeshaalistii bira dhiisee ispeeshaalistii baqaqsanii yaaluu bira osoo deemee moor yaala fayyaa sirriitti argata. Kanaaf iddoo sirrii deemuu danda'u qaba. Ogummaa sanarratti nama barate bira deemee nama sirrii biraa yoo argatee fi yeroo sirriitti yeroo isaas dabarse yoo deeme innis rakkoo mataa isaa fiduu waan danda'uuf yeroo sirriitti bakka sirrii fi nama sirrii ta'een yoo yaalaman rakkoolee isaan mudachuu danda'an yookaan immoo isaan mudachuu danda'an hir'isu jedhee yaada. Sanarratti osoo uummanni kana baree gaariidha jedhee yaada. Mudannoo koo yeroo biraatti hin deebi'e. Egaa Dooktar dhimmoota yaalii baqaqsanii yaaluu wajjin wal qabatee odeeffannoo wayitaa fi odeeffannoo barsiisaa ta'e istiidiyoo keenyatti argamtee waan nuuf qooddeef guddaa galatoomi jechuu barbaada. Ulfaadha. Anis galatooma jechuun barbaada. Thank you. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhimmoota yaalii baqaqsanii yaaluu wajjin wal qabatee turtii nuti Dooktar Takkaalee Dhugumaa wajjin goone kana fakkaata. Turtii keenya keessattis waan guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Sagantaa Dooktara koo jedhu qopheessuudhaan kan isin waliin ture Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Fayyaan dhabina.